akkam jedhama garuu Sumayyaadhaa fi uffata yeroo fiddu Roozaan diinni diina kee maalidhaa fira keessa jedhan jechuudha. Diinni diina kee fira keeti. Diinni diina kee fira kee akkam jedhama beektaa laalamma sila Sumayyaa fi Roozaanuu dura xalaata turan argitanii amma garuu diina isaanii tokko waan argataniif jarri lamaan immoo fira ta'anii jechuudha. Ajaa'iban jettaniire Roozaanii intala gowwoomsitee sareetti qalteetu jechuudha. Akkuma gaafa Sumayyaan jechuudha. Ija ishiitti hidhattee niqaaba hidhattee mana ayyuu dhaqxee ayyuu sallaltee galte sana. Argitaniittu yaadattu. Akkuma sanas Roozaan illee irratti hojjettee jechuudha. Mucayyoo sana hawwii sana irratti hojjettee jechuudha. Nama dhiba garuu. Roozaan jechuudha. Waan gubattu gubatteetu aarii jechuudha. Aariitti baatte. Achii maal gootire Sumayyaa faana tokko ta'anii ishee dabaddabu jechuudha. Isheettuma jechuudha. Wal gargaaranii xiyya darbatu jechuudha. Sumayyaa fi Roozaan. Roozaanis Sayidoon dideera. Hin dideemtiire. Maayatteen seetan Sumayyaanii ati Sayidoo yeroo inni Yamanii dhufee hin boossan turreeyyuu na fuudhi jetteennaan jaalala Sayidoo fixeera. Akkamitti ammasumatti fixxaa yeroo darbe dheengadda bu'aan turre ati Sayidootti bu'aan turreena qaama dhiiseeraatti ishee ani niitii meeqafaa ta'uun barbaadu jette anaafati rakkoo hin qabnu anaafati yoo durayyuu jedheera si faana siinis yoo fuudhe attis yoo deebite Sayidootti nan heeruma rakkoo hin qabu si faana rakkoo hin qabu jette. Garuu nama biratti immoo akkam garuu nan jaalladha ta'enna Sayidoo immoo itti gidduutti Roozaan kun illee waa meeqa haasofti bara. Itoo ammoo mucatti isheen sun achi deemte hawwiin sun deemte iyyuu Roozaanuu ganaana cafacafti Sayidoo jechuudha. Maal ibsite Roozaa biras birriin jira qaba birriin sargii qophaa'e sun birrichi miiliyoonii 2 sun Roozaa biratti hafee jira qabdii taa'aa jira jechuudha. Yoo Sayidoon deebi'aa Sayidoon deebi'uu baate hin deebi'uu natti fakkaata birrichi. Na Sumayyaanii baay'ee tokko hin gammadde jechuudha. Uffatoonni ijoollee maal biraan deebiira. Eengadda uffaticha maal fakkisaa lafan itti walawwala jechaan turre hinde akka asii achi ilaalamu miti hin babbareeda keessattuu kan ijoollee immoo hin bareeda jettee naa dhaqxee argitee mucattiin akkamidha nikaa warataniiru jette. Maal beektiree ishee waa'ee nikaa yoom gaafatte? Mana keessa namni biraa jira hojjettuu qabu hojjettuu qabu jette saraatenyaa qabu akka miree garaan isheen waan ulfaa taate miti jette Sayidoon faa garuu akka waan isheen uffatatetti haasaa turan mitiire akka hawwiin uffatatetti haasaa turan garuu immoo Roozaan immoo maal jette waan ulfaa miti waan ulfa fakkaattu miti jette akkamii waan wal fuudhan immoo fakkaatonna baqaa jechuun jejjetti waan isaa jechuudha. Roozaan jejjette jechuudha. Soba fakkeessite. Sayidoon akka waan hin fuune wayii fakkeessite jechuudha. Innaa Roozaanii maayittee Sumayyaan jechuudha. Adaraa kee yoo dhaqxe dabaddabii jetteedha. Amma yoo dhaqxe tumi. Nan tumaa jette. Baay'een tumaa hin daamu. Dhiira fakkaadhee naqeen tumaa. Waan arge hidhadheen fuula koo maal godhe dhiira fakkaadhee dhaqeen nan tuman isuu jette. Akkas jettee kaatee immoo lakki yoommoo waa miite immoo anis nan qabama anis duuban jira waan ta'eef nan qabama dhiisii jette. Dhiisii deebinee ma dhufneetu viidiyoo maan dhufne waan goonu goonaa jette. Kana booda Roozaa wajjin deebinee dhudhufnaa jette. Roozaa wajjin wal agarree dhudhufnaa jette. Achi waan hundumaayyuu bira geenyaa jette. Amma maal yaadde seetan Sumayyaan alana Roozaanii Sumayyaatti geessiti. Sumayyaanii nan xafaxafatteetti himti xafaxabsiiste jechuudha. Anaafillee xuruudha xafaxaftu. Haa xafaxafaman hin jedhan nan deeggara yeroo akkas akkasii qanis shir jedheen jira waan ta'eef. Garuu maal goote mucatti garuu asitti maal balleessite hawween sun balleessaa qabdi. Sumayyaa ta'uu didee malee Sumayyaan garuu dheengadda kana kaaleessa maayettee ana bichaa jaalala dhugaas jaallataa ittiin Sayidoodhaan hin jaallatti baay'ee Sumayyaan duutee kaate Sayidoo jaallatti maa jibbiti sila abbaa ijoollee ishee duutee kaate Sumayyaan Sayidoo jaallatti.
Ani bicha jaalala dhugaa si jaallataa ittiin. Inni kan faayidaa sirraa barbaada. Yoo itti kana si godhe kana naa godhe kana si godheetu wii jedhanii of wallaalu. Kana jechuun waa sirraa argachuu dhufanii. Jetteerti jechuudha. Roozaa baay'ee galatoomii. Galatoomii beekaa gammadeen jira. Uffanni sun harkaa ba'uun keessattuu jette shittoo minaamin shaanxaa hundumaa fuutee dhufte barakkuma shaanxaatti naqamee jirutti deebisanii shaanxaatti kaa'ani. Shaanxichuma harka amallachiiste jechuudha. Gowwomsitee suuqitti ergitee moo baajaajitti maal jette. Maaliif roozaa tokko immoo namaan galu. Inna Sumayyaa fi Roozaan akkanatti dura masaanuu turanii diinni isaanii tokko gaafa ta'amu obbolaa ta'an jechuudha. Obbolaa ta'anii diina isaanii qaxaqqatoo jechuudha. Xuruudha garuu yeroon akkasii xuruudha bara. Diinni diina kee fira kee ta'an. Argite Roozaan amma intaloo sana nageessaa nan ajjeesa sikkii baattee deemaan ture na darbe nan kukkutaa jechaan ture intaloo sana waan godha ani dhiisu jettee sikkii naa dubaattee deemaa turte. Argitanii kanaafi amma karaatti intaloo sana liwaa gootu namni amma kana jala furte deemte. Maati Sayidoon immoo na ajjeesa yoo arge. Kana yoo arge immoo na ajjeesaa. Guma Sayidoon immoo mana dhaqxe ka Roozaan mana dhaqxe maaliif ansi hin barbaadu jedheerani Roozaadhaan jechuudha. Mana dhaqxe waan ta'eef Sayidoon ganaa ofirratti eeggattu. Sumayyaa garuu maan godhu. Inna Sumayyaan immoo maatte maafsi ajjeesaa. Indaamsi galateeffachuu qaba. Inni koo uffata kana keessattuu kan ijoollee karaatti natti kennuu dhaabee. Uffata ijoollee isaa karaatti na biraan ga'uu dhabee ture. Amma garuu uffanni kun na bira ga'uusaa uffanni ijoollee isaa keessattuu na bira gahuusaa yeroo argu hundaa'uun si galateeffachuu qaba. Malee si tuquu si loluun qabu. Ijoollee isaa bira ga'e malee hatamee iddoo biraan dhaqne nama biraatiif hin kennamne ijoollee isaa biraan gahee. Kana immoo hin barbaada. Durayyuu fakkeessuudhaaf haa taa'u sadeessuuf haa taa'u jedhe malee bargiit ijoolleen isaa uffata kana argatanii uffatanii hin gammada malee si loluu taragaagee itti immoo arragaaggatee tasgabbeessite jechuudha. Har'a waliigaltee keenyaan dhufne akka durii miti. Anaaf Roozaan durumayyuu rakkoo walirraa hin qabnu. Roozaan durumayyuu yeroo Sayidoo bira dhaqxu na arrabsitee hin beektu. Hamminaan maqaa koo dhooftee hin beektu. Warra kaantu na arrabsa malee. Amma kalee dheengaddannaa viidiyoon irratti dalagdu hawwiif suni Sayidoo faana na arrabsaa turte. Na qeeqaa turte. Waan baay'ee naan jechaa turte. Kanaafuu illeen dhiisu atillee tumii jetteen. Qaxaqat saadaa fudhadhu dhaqiti qaxaqati tumii. Na kanaafuu Roozaa rakkinaan qabu durumayyuu isheen anallee hin tuqxeen beektu anillee isheen jaalladha hiriyaa kiyyadha. Ammas taanaan durayyuu Roozaan anaa yaaddi baay'ee naa yaaddi Roozaaniitti. Innaa akkasitti deebinee dhufnaa itti ammas immoo deebinee Roozaa wajjin hin dhufnaa. Uffatoota kana immoo uffadhee isin agarsiisa. Garuu yeroo achitti argu waan ta'e fakkaata amma immoo hojjaan ishee akkamii dheertumoo gabaabduudha naan. Dheertus miti gabaabduun akkuma keeteetti hamma koomonna akkuma kee likkeenyaadha. Lamaan ni nyaamatte uffatoota uffadhee isin agarsiisa manatti galeen isin agarsiisa jettee jirti jechuudha. Mee maaltu isinitti dhaga'ame isin Roozaaf Sumayyaa wal biratti na argitan. Think of think.